Akkuma gaggiddu kana social media kanarratti argaa jirtanii footoon obboleettii keenya Qananii ba'aa jira jechuudha. Yeroo inni itti tumaa ture, fuulatti bobbokosaa ture. Yaa gara kana shan keessa dabarsite hin beeknu nuun because yeroo sagantaa qabdanii yeroo tokko dhaxxanii meekaappii aynataama tokko dibattu gatitee warri biyya keessa jirtanii fuula keessa dhugumaayyuu arguun iyyuu rakkeessa jechuudha. Gaaf tokko because hundumtuu aynataama tokko dibata gatitee rakkisaadha nama gargar baasanii baruu jechuudha. Meekaappiin kun waama meeqa dhossee ture laatan jedhan dhuguma niseen jedha akka isheen itti nagaddisiiste akka inni itti gaddee anatu beeka jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Maatiin itti rakkate ituun nyaatiin ishee nyaachise ituun baratiin ishee barsiise utuun qabaatiin ishee takka waan tokko hin hir'anne godhee barsiisee addanaan gaate kashalabbeen abbaa argite yeroo isheen morma kuttee lafa buustu baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo kara ijoollee keessanis hin gaddisiisin. Warri ijoollee keessan dhabdanii beektanii beektu dhukku akkam akkanni nama dhukkubu akkam akkanni nama dhukkubu jechuudha. Ijoollee ofii dhukkubaan illee dhabuun kashalabbeen abbaa argite nama ajjeessu miti jechuudha. Si jammaranii nama bileem gochuudhaaf miti. Mucaan kun waan hundumaadhaan iyyuu caaltee jechuudha. Gurbaa furraa kana dhuguman isiniin jedhan. Sirbituu machooftee iddoo meeqatti caccabaa galtu foqoqaa galtu jechuudha. Baatamee fagaleedhaan ni gaafatti ga'u machaa jechuudha. Machooftu hidhii gogaa argeeraan gurbattitti jechuudha. Who cares? Sirbituu Oromoo taatee dhiistee warri ijoolleen tokko dubbii jiru fuutanii haxanii warra jara bira geessitanii yoo barbaadan haxanii ittiin heerumtanii jiratti amma jarri maal fidu jettaniitu. Ijoolleen keenya meeqa jiru addanarra kan dubbii meeqa hiikuu danda'an jechuudha. Jara bira haxanii naftee barbaaddu jechuudha. Insobdu gaafa nachi mana hidhaa sanaa ba'ee sanuma kan hojiin deemee ciisu majammaraa jechuudha sanatti himan. Dubartii bara si'ana ammarra gee of ishee qammastutti inni namarratti ta'u barumsa isheedhaan ta'u. Yoona kana warafaa eeggatanii kana nama gootanii jechuudha. Warafaa eeggatanii fammas taga maal fammas taga maal fammasinatiin sanatti migala fadhiitee fammas haga. Amma fammas ta'e kana sabuma kana dhaqan fuudhee lafatti si dabalu jechuudha gaafa waan akkasii ta'u. Fammasa keessan fammasu keessan hin beeknu. You just like sirbitu bakka sirbitu lamaan sirbitu mootummaa waaqayyoon naaltu sirbitu keessatti respect argattee hin beektu by the way. ስለዚህ kana big deal gootanii barattanii warran baranne foqoqxoo akkasii hojii warra foqoqxan jechuudha. Seriously, oh my god, like qualification keessan tool kaastaniiti baay'ee gaariidha jedhee yaada dubartoonni jechuudha. Kanaachi kashlabbee abbaa arge kara deemtu gorortoo abbaa argetu karaarratti si hambisa jechuudha. Maatiin ishee baay'ee nama gaddisiisu by the way. Abbaan ba'anii maaloo na gargaaraa akka dhugaa mucaa koo dhokatee nafni maaliif xiiqii irra jirtu ammas hin jechuudha. Xiiqii ijoollee jaraa fi ijoollee keenya gidduutti xiiqiidhaan qabatanii tole amma dhuguma isheedhaaf gadditanii miti. Warri informationii dabarsitanii jaratti laattanii jechuudha. Gurbattiin kun garuu mana hidhaatti gadhiifamuu hin qabdu jedhee yaada jechuudha. Eessa namas akkamtu wal harkaa si fuudhee nama si godha nama mucaa warqaa fakkaatte kana ajjeeste jechuudha. Seriously ammani akkan ajjeese amanaan jira jechuudha. Maaliif eenyutu dhukitere? Maal seexana moo dangaboo maali qabdu yoo fure mukatto furukutaa moo sibiilatti moo girgiddaatto fure baabul taree mucaan kan fuulli bokkokee fuulli wal caale iji wal caale tokko bokkokaa tokko keessa galaa kan ta'e sumatu harka keetiin akkas godhe malee dhaala namaa fuute jechuudha. Eenyudha kan akkas godhe? Isa ofirratti baranne ijoollee keenya irratti hin dabarsin waaqayyo. Adda haadha keenya iddoo lamatti gargar baasa jechuudha. Gaafa abbaa fedhe jechuudha. Namni ijoollee koo jirri relationship jalqabu with discipline. Isarraa darbiteennan dhabattan ilaallee odana argee ማለት ነው. Seriously gaafan ijoollee koo guddisonni keessaanis alaanis tattaqeen. Come try me. I'm serious. Guddistatti nama saanitti taane qorqonda ila akka barumsa sanii ta'utan itti maa jiran ijoollee xixannoo wada qabdan ijoollee durbaa akka koo wada qabdan amma obbolaa xixannoo baay'een qabani. Mucaa dhiiraas qaba jechuudha. Gaafan isa dhiiraa guddisuus disciplineedhaan dhalli namaa boundary qaba kan isin darbuun irra hin jirre jechuudha. Daarii qaba kan isin darbuun irra hin jirre. Hamata irra yeroo geessanii dubbiin hiika argachuu qaba. Maalidha kan lubbuu namaa akkati baastu jechuudha. Eenyu abbaa keetu siif mirga sii kenne lubbuu namaa baasta ate jechuudha. Uwwana isiniin jedhan. Ani seriously uwwana akkasii irratti maatii koos ijoollee koos defend gochuudhaan baay'ee na beeku na warri biyya kanaa yoo jechuudha. No. Dari darbite akkan taane yuun dubbattu jechuudha. Warra sirraatti kashalabbii nama rafsitu mun isheen addana way Itoophiyaa faa jirtu way kajeeltu beeloftu joonjoftu manaamin. Real Ameerikaanonni mti warra dana jiran jechuudha. Agabaabii malee dubbatan ijoollee namatti jamar namni respect qaba bakka dari darbite dubbattu namatti.
darbeen waa jedha jetteen naannoo hunda funyaan keerratti jechuudha. Yes, yeroo ijoollee turre, yeroo yaangii turre experience baay'ee dabarsuu dandeenya. Guys, waaqayyotu nama gargaaree jennaani isa tokko waaqayyumatu abbaa manaa inni itti rumni maal jennee yeroo inni waan tamee qadama godheedhu waaqayyotu namarraa kaasee dhaqeechi boolla keessatti ishee darbata. Ituu sin rakkattanii ani isinitti himanii personal experience nama gadhee ta'e maatiisaaf nama qabatee jiruuf nama hin taane kolkollee akka ta'e baraa jiranii dubartoonni salphiidhaan eeggatu jechuudha. Isatti waamamuudhaaf jechuudha. Maal isinii godha? Kan nama isaa duraaniif hin taane, kan girlfriend isaa duraaniif hin taane, kan haadha manaa isaa duraaniif hin taane, nama wajjin hin jiruuf kan hin taane. Mucaa warqee kana mana keessa kaa'eetu durii akka isaa mana dhugaatti irra deemaa bultu wajjin ciisadhaan iddoo argetti mucaa jechuudha. Kun Oromooyyuu maqaa waamsisuun irra hin jiru malee sirbitoonni disipiliinii ta'an hin ka'uu baay'isawwee dhuguman isiniin jedhan. Kanaafiyyuu isheen qoshaashaan akkasii jechuudha lubbuu namaa baastu sukkumamuutu irra jira jedhee yaada jechuudha. Mootummaan kana serious godhee fudhachuutu irra jira namaa jechuudha. Abbaan feete zarii keessa sagashitu haadhiisusi inni garuu adabamuutu irra jira jechuudha. Ani namaan jechuudha. Ergan har'a fuula ishee argee akka sana shoofiishaaf rukuttee of tabalaa shoshitee nuun jettuure maal dhareesanii sanuu kennitanii jechuudha. Addana dhuftanii nama bolaa qabu. Nama ijoollee akka koo qabu jechuudha. Ani waan akkasii yeroo argu na aarsa waa matee nan koo keessaa na gaggala jechuudha. Maal taatu namni sun na bira jiraate. Adda keessa san buqqee kanan iddoo lamatti si gargarsii baasan ture jechuudha. Seriously. Namni isa durii irraa baranna malee iddoo nu amma jirru albaatiin abbaa fedhee dhuftee nurratti nalbaatu. Naamusaan jiraatta nama wajjin yeroo nama wajjin jiraattu naamusaan jiraatta naamusa kee eegdee jiraatta yeroo naamusa kee eegdeettu immoo hundumtu respect si godha. Naamusa koon eegu jettee gaafa barbaadde machooftu si jamar afaan ishee ajaagaltu kana jechuudha. Mucaan barattee maatii isheetu iddoo meeqaa fi gani machooftu afaan ishee ajaagalu kana galgala waxiitoo ishee maal jettee hammanni halkan taa'utti eeddee jettu. What is that? Dhugumaan isiniin jedhan sukkumamtanii barattanii maal jettanii nama dhugaatii dhuddee of ishee yulaayee akka kana speeshaalii nama barumsa hin qabne jechuudha. Dophaa kana. Baay'ee murtoo sireessitee mootummaan irratti fudhachuu qaba jedhee yaada. Kuni Oromummaa wajjin waan tokko wanta wal argisiisu miti adabamuu qaba gurbaan kun jechuudha. Gaafachi beedhe immoo shanan ishee walitti fixa because dubartiin biyya sana keessa jirtu wayi mataa isaanii wal of hin danda'ani maal hin jedhani maal fammasta machooftuu jijjigaa deemtu kana jechuudha. Andaan duba sinxarmaa ina qabuma baatee hin hinde ayyuu kidimii naa inaa maal achi uffata aadaa fattee fashalalal jettee fi maal gadi fiddanatti mimi si galee kanaafiyyuu baay'ee sireessitee fudhatamuutu irra jira dubbiin akkasii. Mootummaanis waan tokko nu haadha geessisuu dhaga'uu barbaadna gatii ta'e maatii isheef sama jajjabina hawwina hundumtuu Oromoon kana walitti dhufee akka seera qabsiisanidha malee gaaddanyaan isaanii akkas godhanii maal akkani tortoraa machooftuu ta'e beeku ka maal jedhu reekan machooftuudha bakka maal hundumtuu wal intinaa inni machooftuudha yoo masakkaruutu irra jira malee waan biraame akkasidha waa dhaga'uu barbaadna. Thank you.